Yooya nageenni sanbadaadha. Ammallee pranki haaraa qabadhee dhufe artisti beekamaaf jaalatamaa pranki irra godhuu fi viidiyoo tana sheer godhuu hin dedina saniin jira galati keessan guddaa. Hello. Hello. Ayya obbo Galana dubbisuu danda'a? Akkam nagaadhaa. Fayyaa akkamaati? Naguma galata rabbi eenyu? Ani Tulluu jedhama. Ayyee Tulluu. Ani ni Los Angeles California irraa si bilbiluu jira. Haa ta'u tole nagaa jirtaa? Nagaa akkamaati? Naguma waaqattaa tolu. Projektii wayii tokko manatti haajamte. yaa projektii wayii tokko biyya keessatti si wajjin hojjechuu barbaadne. Maal barbaaddani? Projektiin keen kun ni waa'ee mirga dhala namaa irratti. Tole. Gabaabumatti projektiin keen kun wanni inni barbaadu alaabaa geessuun ji'a tokkoof akkatini profaayilii Facebook irra nu gootu barbaadna. Human rightidha kun. Waa'ee mirga dhala namaati. Yaa akkas jechuu hin dandeetta garuu siif kaffalama. Ani illee organizationii sun keessa hojjedha. Afaan Oromoo dubbachuu keetti baay'een gaddaa. Akkamitti? Namni gaddeemtu naga keetti na dubbisee hin beeku dhugaa dubbachuudha. Dhiif. Oh my God. Okay, akkuma isin argitan suni aareen irra kute. So viidiyoo kika qardab keessatti dogongoreen ofirratti namilleen jedhalleen ofirratti argee akka inni kun pirankii ta'e ittimuu maltee waan jedhaniifi I agree. So deebisee dawwalaaf yoonni waan kaas ta'e yoonni hin kaasinillee tekstiin itti himaa deebisee dawwalaaf. This is bad. Okay, in caso, well, I mean, yeah, in caso, I'm just gonna text him. Hey, it was a prank. It was a joke. Afaan Oromoo dubbachuu yoo ta'e baay'ee gaddadha jedhuga. In caso, so he's very upset. Akkoi aare akkumsun jedhu sun yaa gaddee anyway tekstii godhee fi itti himaa. Awusi paartii lammaffaa qabadhee sanii dhiyaadhaa respondii isaa waliin galatoomaa sanii jedhu. Yooya nageenyi sanbadaadha. Ammallee pirankii haaraa qabadhee dhufee jira. Viidiyootaan sheerii walii godhuu hin dedhine saniin jedha. Sheerii godhaa nan biraan naagaa saniin jedha. Galata guddaa qabdan. Let's do it. Hello, boy, tika. Ayyee. Akkam? Ayyeera nagee. Nagumaan akkam? Jirra galata waaqa. Maalo, rabbiin sodaattu ati? Rabbiin hin sodaadha eenyudha dhiifama? Siruma maqaa kiyya irraanfatte? Naa of galchi bilbilli maqaa naaf hin baasne. Bannee jarattii nu nyaatte.
Maal jechaa jirta? Ifama hojiirra jira eenyudha addana baasata? Ana tulluudha. Tulluu kam? Silaa jookii godhaa jirta moo na irraanfatte maqaa koo? Hello? 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 Hin dhageessisu? Hello?